ani imaanaadha isaanitti. Egaa rabbiiti ani isaanitti imaanaadha. Imaana bira nama biraa hin qabachuudha nama inni irraa dubbatu. Imaanaadha warra musliimaa ustaazota waan hundumatti warra beektota warra naa holitti ani imaanaadha. Erga isaan imaanaa koo kana dagatanii warrumti imaanaa koo dagatanii ishi maaltu natti dhaga'ama karaa maatii kootii. Maatiin kiyya sababa islaamummaatiif qeeqame jibbame tokko qobaatti hafe. Asii hiriyaan koo na kayyante. Achi warri rabbiin edda rabbiiti himaana biratti ta'e na kayyanan. Ishee ani kun maalaa ta'u gaaf sana gadi beenii akka haybishillee bakka waan na bira jirre dubbadhe. Isaan dubbadhe kanammoo baay'een gaabbayyuu maaliif beektanii wallahi laazim yeroo sana bakka baay'ee haareen dubbadhe mira keessa galeen dubbadhe ciitii sana dhoskuuf hin qaban ture. Garuu haqan dhabee maqaan dhabee warra akka ra'ee baada rabbiiti isaan biratti illee imaanaan koo jirtullee na kaadanii maatiin kun akaadee bakka qobaattiin gaafa na bune gadi ba'ee miira keessa ba'ee dubbadhee shamarran illee hiriyaa gantuu akkasii warri jettan illee ani hiriyaa gantuu miti hiriyaa nan qabaa. Hiriyaa wallaahi laazim kiristaanummaa keessa hiriyaan koo jirturree amantii jijjiirrattetti kan nan jibbine kan kutaa tokko kaanee waliin barannee dhorqee borcinee waliin as geenye na beekte jechuudha jala jirti. Ani hiriyaa gantuu miti hiriyaa koo irratti nan du'a garuu ishiitu na ganee ishiitu afaan koo na jallise. Ishiitu afaan na dogoggorsiise warri kanaa jettanii illee hiriyaa gantuu jettanii hiriyaa keessan illee akka hin jibbine imaana rabbii isinitti haa ta'u. Ani kanuman sinin jedhe wallahi laazim ani baasneetti dubbataa jiram galatooma jazaakallaa khairan dubbachuu hin dandeenye bakka galatoomi anaannu simmeetii keessa nagashite abshir rabbiitu jira inshaallah wanti kunis darbee immoo inshaallah nagaan bu'ee immoo nagaa keessan deeffattanii nagaadhaan jiraattu yoo rabbi jedhe ilmi namaa kamiyyuu hin tasaasata sitatiidhaan waan kun simbiratti dhume sinfattanuuf ta'a sillammanni hinfattanuuf ta'a diinii isaanii irratti akkamidha amaanaa isaanii irratti akkamidha jedhe rabbi sin ilaaluuf sinfattanii ta'a gara islaminaatti ennaa dhufan immoo fitnaa baay'ee akka jiramu hin dhageenya kanaafuu rabbiif jedhaati ammas dhiisaatii waan kana keessaan haa fixannu obboleettii keenyas waamne siinis waamne inshaallah keessaan gadi buune aybii keenyas ammas irra deebine asaaddasu dhiisne gadi buune mabaqqa keessaan akka araaramtaniin fedhaani bakka sillammanii nuun beeku asirratti ani anda saaballeen asirratti osoo Sumayyaa Tasfaayee bakka kana dhufte gaarii ture beektaa maaliif bakka namni tokko hin jirre nama tokko wanni jechuun intanaalla akkaataa mallaqni ishii itti deebuu danda'u yookiin immoo akkam goonaa yookiin akkam gootaa silaa mallaqni kun badee akkaaf akka malee nu abadu mallaqni badee mallaqichi garuu mucattiif deebuu qaba osuma jedhuuni jaartii rabbi bilbilee achuma waliin haasa'uu hin dandeenye daqiiqaa lama moo maal qofa waliin haasa'u waliin haasa'uu hin dandeenye kanaaf Sumayyaa Tasfaayee jechuudha egaa amma tanaaf barreesse sharxii tokkoon an dubbii tana osoo keessaan fixne natti tola sharxiin ani lafa kaa'adhu takka tokkoffaa dhiirri akka nu keessan seenne lammaffaa lachuu tunilleen akka dhara sanirran kenne sunilleen akka dhara tanarran kenne kakatanii osoo dubbii tana itti seenanii osoo nam tokko nama tokkorra yooni an dhara ebeluurra kaa'e rabbiin hiree kiyya haa balleessu jedhee lachuu kakatee jechuudha. Dubbiin tun laalamtee mallaqni mucattii tanaa akkaanuu haa ta'u akka maleenuu mucattiin tun miidhamtuudha osoo kaffalame. Yoo mucattiin tun kaffalte yoo isiin hin kaffalu ka jettu taate immoo akka rabbiin nutti argetti nutu kaffala. Ara marrakkina qaba kun baay'ee miti ko wallahi huneeta masaata shi maraacha ara malee ihe birri buzu birra dalla ammoo akkaataadha shi sana birattis nyaatamuu dhiisuu danda'a shi kana birattis baduu wanti kun immoo haqqi ishee laali tuunilleen dhaggeeffadhu laal tuunilleen ragaa fidachuu hin dandeenye muna risiit ምናምን ማምጣት አልቻለችም garuu dammoo sagalee dhufe sani akkanaabarameeti ka jedhu dammoo alchilum an qabrii qabaddakiyya qabrii seena waan ta'eef akkanaabbaranii sadarkaa sanii kijiban uuman jedheetiin an akkasi jechuun danda'u maaliif haga ija kiyyaan hin arginitti jechuudha yoo barbaachisaa ta'e dammoo wanni sun የተቀናበረ ነገር እንዳልሆነ akka isiin kakattu gochuu dandeenya sanillee yoo awwaan kana akkana godheetiin kan qindeessu taate jettee akka isiin kakattu yooni ka Sumayyaan tun barbaaddu taate qalbii fi qulqulleessuudhaaf yoo isiin ka barbaaddu taate akka Sumayyaan kun kakattuuf ingoona keessa
asirratti sun ta'in Kakkattee bakka no waan kana kakkattee koo kadhaadhaan haqqiidha yoo ta'e kakaan nama sodaachisu koo wanti kakaa caalamu hin jiru. bakka jechuun wanni kun alqana barkum dhugumatti maallaqa kana dallaaltitti kenneera jettee quraana qabattee nu kakatti. Wanni immoo boru wanti hin taane irra Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan hin taane maal si gashareesi? Maal si gasharee? Dubbiin haa dhumattu. kakuun guyyaa sadii soommanna faa jedhu kakuun namni hin beekan Adi ammatti waan kana immoo duubatti hin qotatiin kenna dhiisi ati biisi bakka. Kennaa dhiisi. Wanni Assalamu alaikum warahmatullahi guyyaa wabarakatuh. sadii wanni jettu sun maslahaa isiitti ilaalameeti akkasiin jiru. Guyyaa sadiitti illee ishiin jettu akka ishiitti kakattutu jira. Kakuun nama balleessa. Ilmoo ofiillee hin balleessa. Jireenya ofiillee hin balleessa. Wallahi namni tokko osoo beeku kijiba guyyaa sadii soomane jedhee yoo kan kakatu taate rabbii waan sanittuma qaddara. Man taataniiti isin eekkoo Allah qaalno waan anaafisi waliin akka naabbarruu miti barkennaa kun bar jecha rabbiiti. Akkam jechuu. Okkee ishee haa ta'u akka seera masiriitti gaafa miciyyoon tun natti maallaqni Laafaan inni dubbatiin shuman dhageessisa. Simmee kennu shuman dhageessisa shuman dhaggeeffatan. baniifadha. Qo'a kan biraas jira. Sagaleen daruu sirreessin dhagahu. Sagalee sirreessiitti qabeeti sagalee wannan godhini. Qulqulluu miti sagalee qulqulleessu. Keetillee kan isillee banaa deemi sagalee nama lamaan utuu ban waan waliin haasoitan atillee waan haasoite ban isillee ban. Kumayyaa sagalee sirreessi sagalee bilbilatti as qabila hin dhagahu. Amartii siyaaban tuutuuf mee abboo sagaleen kee sirrii miti. Amartii baniifi. Amma buna wayiin jaartummaa asitti ilaalaa jirra. Ani aan sagaleen Amartii ban. waniin amma jaartummaa asitti ilaalaa jirra. Haa jedhamuu baatuti. Wayisa amma jaarsummaa ilaaluu jirra. Akka jenne keessa gadaa buufnu. Lulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhageettanii? Waan keessaa kun sirni waggaa guuteera maanni adara. Kennaa sagaleen koo dhagama. Yoo buustanis Warra guguddaa nama 15,000 iyyuu tuffattee dhiistee gabbuutti. Boleeyyan koo intalli naman kabajju. Ishi furmaanni maali daree ani Ani bara rabbuma kaayoon kiyya kiyyatti guddaan gala. maallaqni mucattii tanaa deemudha. Dhaggeeffadha. Wallahi Ani immoo ilaa Sumayya qoyme yeroo takkitti dubbadha. Ani immoo maallaquma intala kanaayyuu osoo hin taane jara kana nagaa buusa. Maallaqni ishee haafu nagaa walitti haaraaramanu nagaa haa buusanu. Kennaa wajjinillee walitti haa deebi'an. Haga dandeessanitti jaarsummaa minaamna waan jettan dhiisaati. Haqa deebifna waan jettan hundasaa dhiisaati walitti araarsa. Isa kana malee inni haqaa namoota 17,000 iyyuu diddee gabuute Sumayyaan Tasfaayee. Dhugaanis hin jiru. Amma nagaa haa ta'anii, nagaa haa buusanii, nagaa buusa. Kanuma Ani keessan waan inni fudhatanii shitti dhaqanillee nagaa araaramuufisi. buusa. Ela anjibba ishiis hin qabu. Anaqa kiyya dabee maqaa kiyya badee yoo ishiin dhuftee miidiyaa irratti akkuma maqaa balleessite dhuftee dhiifama na gaafatte ittan araarama akka kiyya yoo naa deebiste. Yoo kanan taane guyyaa qiyaamaa walitti araaramna fuula rabbii fuulduratti. Akkanuman siniin jedha warreen immoo sababa kootiin walitti buutanii sababa kootiin wal loltanii wallaahi araarama. Kalaas araarama dhiifama. Bar namni islaamaa tokko guyyaa sadii ol yoo kan waliin oodu taate ibaadaan nama lachuutu barin kee balamtu. Tana beeytani isin lachuun akkanumaan Yeroo otoo na dhaboo akkamitti ree maaloo kaa natti murteessaa waanuma sinatti murteessitan nan fudhadha nan jiru. murteessuu osoo hin tahin laali. Oofii tana garuu hiikaan isii isinii galee nama tokko anaa fi si jidduu nagaha jettee haqa kee rabbi dabarfa namni tokko itti araaramu bar waan maraa walii dhiisuun dirqama miti shari'aa keessatti. Fakkeenyaaf ati namiitee ansi miidhe awuf walillaa wajji jenne waan ati nagoote bor rabbi biratti gaafadhalle jedhee namni akkasitti sadda deemuun ni danda'ama. Ansanuu osoo hin ta'in homa kana hundaa keessatti yoo haasofne jedhe natti tolaa lakkii kanaa miti keessaan fixne duraanuu dadhabne yoo jettan immoo dubbii kana cufee Intala dandeenyaan lulu ani isinin kabajaa wallaahi laazim uummata gadi nuyi hin jiraannu beektanii nuyi waliif yoomillee jechuudha. Waliinillee waliifillee yoon akkana jedhu
Sumayyaa Tasfaayis keessa jirti jechuudha. Ishii keessaa baasee otoo hin taaneen. Dubartoonni shamarran sunnaa nabii jala deemnu hundi keenya sallallahu alaihi wasallam waliifillee waliinillee waan sin jettan hundumaa nan ishi jedha. Garuu intaluma dandeessaniif innaan rakkoo hin qabu. Anuma takka.